Ashamaa kabajamtoota hordoftoota YouTube chaanaalii kiyyaa baga nagaan gara chaanaalii kiyyaa dhuftan jecha odeeffannoo gabaabduu isiniif qaba na waliin tura. Tiyaatirri ijoollee Bukkurruu jedhamu kan afaan Oromootiin yeroo jalqabaatiif aartiist Humneechaa Asaffaan barreeffamee fi qophaa'ee tibbana Finfinnee giddugala aadaa Oromootti agarsiifamee jira. Namoonni Finfinnee jiraatan tiyaatira kana daawwatan ijoollee Oromoo magaalaa keessatti aadaa fi duudhaa isaanii dagatanii daandiitti deebisuuf hojiin akkasii jajjabeeffamuu qaba jedhu. Daa'imman tiyaatiricha ilaalanis itti gammaduu isaanii dubbataniiru. Sarara sanaani kan dhuftu artiist sanaani amma kan facaafte boru ammattee nyaatamte kanaafuu daa'ima irratti hojjechuu jechuun waan guddaa tokko lafa keessee gaafa dabarte dhaloota boruuti bu'aa guddaa ani har'a nan darbu boruutti fufuun qabaan waggaa 20 manarraa ijoollee kana keessaa daayirektara tokko ijoollee kana keessaa barreessaa tokko ijoollee kana keessaa aktarii tokko himba.